Dira dhawaatti turtii barnoota armaan dura hin baramne barattoota irratti dabalameen irra deddeebi'anii iyyatanis gaaffiin isaanii akka hin deebine barattoonni ibsatan. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalaqaafan Fayyeeraa. Murni bilchiginnaa dhaabbilee barnootaa olaanoo garaagaraa keessatti barattoota irratti dhiibbaa garaagaraa raawwachaa jiraachuu fi barattoonni yuunivarsiitii akka hin seenne qormaata seensaa cimsuu fi warra yuunivarsiitii irraa barnoota xumuran maqaa exit exam jedhuun hojii akka hin arganneef sakaalaa jiru. Yuunivarsiitii Dirree turtii barnootaa armaan dura hin baramne barattoota irratti eda'amee ture akka sirratuuf irra deddeebiin iyyatanis gaaffii mirgaa isaanii hanga ammaatti akka hin deebineef onkololeessa 7/2025 arraata biyyoolessa Oromiyaatti barattoonni himan. Gaaffiin barattootaa kun akka lakkoofsa Impaayirattiitti bara 2014 kan jalqabe yoo ta'u akka kaarikulamii haaraa ministeerri barnootaa Impaayirattii baaseen barattoonni damee saayinsii hawaasaa baratan waggaa 4tti xumuruun kan irra ture. Simisteerri tokko itti dabalamuun waggaa 4 fi walakkaa ol turuun digirii isaanii fudhachuuf dirqamanii jiru. Akkasumas barattoonni damee saayinsii uumamaa kan akka injineeringii waggaa 5tti xumuruun kan irra jiru. Haala amma barnoonni kennamaa jiruun waggaa 5 fi walakkaa ol itti fudhachuun digirii jalqabaa keenyaa fudhachuuf dirqamneerraa jechuun barattoonni dubbisne har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Barattoonni haalli kun akka sirratuuf pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Ubaa Hadam irraa deddeebiin gaafatanillee hanga ammaatti afaaniin sossobuurraan kan hafe jijjiiramni tokkollee akka hin jirre barattoonni ni dubbatu. Haalli turtii nurraa dheerate kun maatii keenya qaala'insa jireenyaa piippiin Impaayirattiitti uumeen wal qabatee rakkoo dinagdeef saaxilaa kan jiru yoo ta'u turtiin nurra dheerachuun kun miidhaa qorqalbiif nu saaxilee barnoota hammileen barachuu irrattis dhiibbaa nurratti uumeera jechuun barattoonni yaada isaanii miiraariin guutameen ibsataniiru. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii keessatti jaleewwan bilchiginnaa jiraattota hidhaatti guuruu ammeessan. Gabaasa qindaa'eef Jaalwabii Biyyaa. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii bulchiinsa magaalaa Qellem keessatti onkololeessa 6/2025 waraanni faayistii Abiyyi Ahmad maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun hawaasa nagaa hedduu ukkaamsuun hidhaatti darbatanii iraarsaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Namoota kanneen keessaa kan maqaan nugee shamarree Seenaa Shaggoo, shamarree Leewwii Zalaalemii fi dargaggoo Abbushaa Maskabuu kanneen jedhaman ta'uun ifoomeera. Tikstoonni bututtoo Impaayera Itoophiyaa teessoo siyaasaa Koloneel Abiyyi Ahmadiin tiksuuf jecha goleewwan Oromiyaa cufatti bobbaafaman ilmaan Oromoo hunda saalaa fi umuriin osoo adda hin baasin maqaa dharaa hawaasichi hin qabnetti maxxansanii yakkuun salphamiinsa mirga namoomaa irratti raawwachaa kan jiran ta'uun ni beekama. Baallixaa aanaa Aroo Dumaalitti murni bilchiginnaa hoogganaa baankii Siinqee tokko ukkaamsanii jiraachuun dhaga'ame. Jalsa Baamboon Aliyyii waan qindeeffatte qabdi. Gareen bulchiinsa abbaa irree Abiyyi Ahmadii hoogganamu ilmaan Oromoo sabboonummaa qaba hordofuun godina Baalee lixaa aanaa Haroo Dumaalitti kan argamu hoogganaa baankii Siinqee nama maqaan isaa Nugusuu jedhamu torbaan lamaan darbe keessa ukkaamsuun mana hidhaatti darbatanii jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jiraattonni odeeffannoo kan akka ibsanitti namni kun nama nagaa fi naamusaan hojii isaa hojjetatuu fi hariiroo dhaaba siyaasaas yoo ta'e kan baankicha of harkaa qabu PP Oromiyaa waliin ta'us dantaa irratti wal dhabuun waajjira hojii isaa keessatti doorsisni irratti ta'aa turuun booda irra qabanii hidhuun barameera. Jaleewwan bilchiginnaa dantaa nam-tokkee eeguuf jecha bakkeewwan adda addaatti ilmaan Oromoo sadarkaalee hojii garaagaraa irra jiran sababa Oromummaa isaanii qofaa fi faayidaa dhuunfaa irratti wal dhabuun maqaa siyaasaa akkasumas rakkoo hojii uumte jechuun hidhaa akka jiran ni mul'ata. Kana malees godinichuma aanaalee garaagaraa keessatti tissitoonni Impaayirattii ilmaan Oromoo dhalootaan godina biraa ta'an irratti xiyyeeffachuun yeroo hedduu adamsanii hidhaa jiraachuu fi halkan mana irraa baasanii ajjeesanii bakkeetti gatuun soora bineensaa taasisaa turuu isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Godina Arsii Bahaa aanaa Shanan Kooloo keessatti loltoonni maafiyaa bilchiginnaa qonnaan bulaa tokko irratti ajjeechaa raawwatan. Jaalamansiis Kaayyoo dabalata qaba. Tiksitoonni barcuma abbaa irree koloneel Abiyyi Ahmad eeguuf hammeenyumaan guutamanii ilmaan Oromoo dararuuf bobbaafaman loltoonni maafiyaa bilchiginnaa gara jabina hamaa ta'een qonnaan bultoota akka baalaatti rasaasa harcaasuu kan aadeffatan ta'uun godina Arsii Bahaa aanaa Shanan Kooloo ganda Dhummugaa jedhamu keessatti gaafa onkololeessa 3/2025 qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Yoonis Muhammad jedhamu rasaasa itti roobsuun haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii gatu jiraattonni araddichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Qonnaan bulaan kun hirmaannaa dhaaba siyaasa kam keessaa walaba kan ta'ee fi abbaa maatii
hojii dhuunfaa isaa qofa hojjechuun jiraatu yoo ta'u sababa tokko malee guyyoota muraasa dura deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jedhamuun loltoota sirnichaan ukkaanfame mana hidhaatti darbatamuun achi keessaa baafame gara jabinaan kan ajjeefame ta'uu itti dabaluun ibsamee jira. Aanichaa fi impaaratii guutummaa keessatti loltoonni dantaa sirnichaa qofa tiksuuf bobbaafaman uummata Oromoo irratti hidhaa, saamicha, doorsisa, reebicha, bakka buutee dhabamsiisuu, ajjechaa fi dararaa hamaa yeroo yeroon geggeessan hammeessanii jiraachuu irraa kan ka'e sabni Oromoo rakkoo ulfaataa keessa kan jiran ta'u. Hamaasii fi Israa'el karoora nagaa Doonaald Tiraamp marsaa jalqabaa irratti yoo mallatteessan lammiileen Faalisxiinii fi Israa'el gammachuu isaanii ibsatan. Yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Israa'elii fi Hamaas waliigaltee Gaazaa Ameerikaan yaada dhiyeessite marsaa jalqabaa mallatteessuun booji'amtoota Israa'el hunda akka gadhiifaman hayyamuu isaanii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp beeksisaniiru. Tiraamp roobii kaleessaa Tiruus Sooshaal irratti akka dubbatanitti Israa'elii fi Hamaas lamaan isaaniiyyuu karoora nagaa keenya marsaa jalqabaa irratti mallatteessuu isaanii beeksisuu kootti baay'een boona jedhan. Kana jechuun jijjiiramtoonni hundi yeroo dhiyootti ni gadhiifamu jechuudha. Israa'el ammoo loltoota isaanii gara sarara waliigaltee irra ga'ameetti akka tarkaanfii jalqabaa gara nagaa cimaa tursiisaa fi bara baraatti geessuutti ni baafti jechuun Tiraamp dabalaniiru. Qaamoleen hundi haqaan ilaalamu jechuun dabalaniiru. Pirezidaantichi yeroo kana addunyaa Arabaa fi Musliimaa, Israa'el saboota naannoo ishee jiranii fi Ameerikaaf guyyaa guddaa jechuun ibsaniiru. Tajaajila basaasa mootummaa waliin hidhata kan qabu gaazexaan Alqaahiraa Niwus Masrii waliigaltee dhukaasa dhaabuu marsaa jalqabaa Gaazaa hojiirra oolchuuf haalawwanii fi malawwan hunda irratti galgala kaleessaa irra ga'ameeraa jedheera. Waliigaltee kanaan walqabatee lammiileen Gaazaa fi Israa'el gammachuu qaban daandiitti ba'uun mul'ifataniiru. Beeksisni kun Falasxiinota Gaazaa marfamte keessa jiran gara gammachuutti kan oofe yoo ta'u, waliigaltee kana kabajuuf gara diigama naannoo uggurameetti ba'aniiru. Haaluma wal fakkaatuun maatii booji'amtootaa dabalatee Israa'eloonni waliigaltee ajjechaa dhaabuu Gaazaa keessatti raawwatame kana kabajuuf daandii irratti ba'aniiru jechuun TRT World beeksiseera. Maadheen wagoo bana marsaa 14ffaaf qarshii 1000 waboo wabii sabaaf gumaachanii jiru. Maadheen haadha Oromoo marsaa 4ffaaf qarshii 2000 waboo wabii sabaaf gumaachanii jiru. Singitan Oromoo ba'aa biiftuu dhuunfaan qarshii 100 waboo wabii sabaaf gumaachee jira. Caayaan qeerroo bilisummaa Oromoo lakkoofsa 3 jalatti ijaaraman marsaa 5ffaaf qarshii 900 waboo wabii sabaaf gumaachanii jiru. Caayaan qeerroo bilisummaa Oromoo lakkoofsa 8 jalatti ijaaramuun dursituu Oromoo fi maadheen baarentoo callaa ba'aa biiftuu marsaa 5ffaaf qarshii 5,000 waboo wabii sabaaf gumaachanii jiru. Caayaan qeerroo bilisummaa Oromoo lakkoofsa 7 jalatti ijaaraman maadhee garagaraan ijaaramuun marsaa 6ffaaf qarshii 4,400 waboo wabii sabaaf gumaachanii jiru. Irratti jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromoo barnoonni ijaarsi qeerroo bilisummaa Oromoo hanga birmadummaan biyya Oromiyaa mirkanaa'utti of ijaaraa sirna PPD guun itti fufa jechuun ijaarsi Oromoof dagaagina ta'uu hubachuun lafa jirutti Oromoo dammaqee akka of ijaaru dhaammachuu isaanii. Zoon lixaa godina kibba lixa shaggar aanaa ammayyaatti humna diinaa aleelee injifannoo gonfachuu beeksisi. Irree fi abdiin saba Oromoo fi Oromiyaa waboon zoonilee waraanaa cufa keessatti tarkaanfii gubduu tiksitoota impaayiratti irratti fudhachaa jiruun humna diinaa hedduu du'aan adabuun kaan ammoo fayyaatti boojuun meeshaalee waraanaa garaagaraas dugda diinaarraa hiikee galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif taasisaa jira. Bifuma kanaan waboon zoon lixaa godina kibba lixa shaggar aanaa ammayyaa ganda kuraa bolaa jedhamu keessatti kaleessa onkoloolessa 8/2025 humna diinaa irratti tarkaanfii fudhateen 7 ajjeesuu 7 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabuun hojii ala taasisee jiraachuu